أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون زمن ندعوات نجلك ابنو زمن نمني مكافئ لنمت فيكو تكتي ما كيساهي ما باي كيسان ديمو مجاتكم محمد جرما كأبيراكي يا حاجي قاسم كانكوتي إسا قبده guyyaa khamiisaa siqee bakka wahii bulee jum'aa osoo namni quban hin qabne masjida wahiitti cabse akka ammaa kana nama waamani beeka akka ammaa kana kota da'waa nu godhan hin jirtu kun amma karaamaami kun karaamaami bara karaamaan jirre kun ka tumameet ka ilkaan cabeet ka mataan falaxameet sen gizee muudaa fi fuqraa fi qiyaamaan jiru munkaraanni xawaagiinni yeroo dukkanaati ka'ee dhaqa ganda maqaa guddoo dhahuun barbaadu gandi amma akkas hin jiru narraa qalbiin cabti nama hafe qalbiin harkaa cabti hin jijjiirama guddaa maqaa dhahuu waan hin barbaanneefi gaasara laga dhaqe gaasara laga wayita dhaqu gandi suni gosatti illee natti gala uffatuma adii narratti arganii shittoma narratti arganii na jibban gaarri an deemee bu'e girgiddaa kana fakkaata wayta laga dhaqu ibiddan narraa bobaya dayf gammoojjiidha wayta ol ba'u maal ayyaa achirraa fudha wayti man dhaqe jarri duuddee jedhan waa biyyaa jedhani bara jarri duuddee jedhan namni wahii kamataan irra gadi jigu ceekuu irra gadi dacha'u dhufee ayna bira taa'e naan jedhe ani nuun tubbanne waan jedhu hin jiru ofii rifadhe akka rabbi na beekutti oytee wahii fidanii waan mukaa wahiiti ibidda kasala kana diimessanii fidanii itti naqan hixaana anaa fi isa waliin argisiisu aarri hixaana kana ukkaamse sammuun kiyya nagaya na qaba shahadaa aqarrara osoo na waraanani ammoo nafa kiyya kana seenxiin hin seentu hadoode jismi akkasitti osoo na adhabu osoo akkasin na adhabu osoo na cinqu osoo hixaanni kun dhaamu kaan itti dabalan osoo inni asii na bira awraadu khutbaan gaye adhaanni gaye adhaani garraadha namichi laa ilaaha illa allah jechuu irra wayta inni gaye laa ilaaha illa allah muhammadu rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam wasallim alayhi jamra masjida kana keessatti wasallim alayhi achirraan bahanii kaan seenanii makkoo dhaqanii umariin dhaqanii soof abdulqaadiriin dhaqanii wanni hin jedhamne hin jiru imaamtichi nu salaachisaa nu bira ta'e nu mihraabaa bahee so akkasitti wasallim alayhi jedhu zuuraa kana marsee achitti deebi'a osoo akkana godhan khutbaan gaye khutbaan uu godhe hin salaanne walumaan salaateen illee waan godhu chaansii biraan qabu waan ta'eef hin salaanne wayita salaanne irraa baane ol ka'e amma hin deebine ammallee adhaaba fitnaa hagana gahu kana duyda duubaan ardha osoo ta'e hin godhu imaana yeroo sanittu hin jirre paawiriin duubaanatti jiru mallaqa hagana sii kafalama kanaan jedhu hin jiru من دانت الله الراتي من دان ربي بيتشار راي أكا غافا برين قدي دود دابتي واني مرت إذا يتبول درقون كفلمو دعاة إسلاماتي كليس ربي كين الراي نمن نورة وكتشم ربي تين دابتي ورانو دراتي كاكا شيخ حسين كسو رحمة الله عليه جنة في ربي ساها كنو كأمري بكا جاه كل ما تمامو شريعة ربي تيمي توني كون أصوجر ما تمامو دار آخرة جرام على كل يالول كي تي نانجد وانجفتن سه geessa jedheeni tay naanjed wangeffatan seheta geessa jedheeni itti deebi'anii geessan wayta afaan keessatti